Abbaye ani dhugaa waaqaa shambeetti kitook irratti arge ati agarte yeroo baay'ee achirratti natti mul'atti intalli ta'e baddeerti. Abbaay'ee arge anu achirratti shambee yeroo isheen shaggooyyee faa taphattu arge achirratti wanno jette utubaa sibiilaa utubaa sibiila utubaa sibiila utubaa sibiila jaalalli gurbaa magaalaa mataa naxinii. Abbaye intalli ta'e qaataan maraatee surree gatuufti qomatu fayyadamu. Waa tiktokiidhaa baay'ee banate gaaddiseen faa eebbiseen faa bashaadduun faa faatu balleen hin jirti kabeelu faa hedduudha namnu naafne kaa imaaye intalli teetillee tiktok irra jirti. Intalli xiyyeetem iftuudha. Iftuun duraan olatti guddatte amee namaan fudhatte. Iftuudha akkana jette tiktok irratti baat karaa arsii deemuu naanna'ee Aishaa Kalloo xiyyaaraa yaabbannaa naanna'ee Aishaa Kalloo Maammaddoon dhumee naanna'ee Aishaa Kalloo tiktokii jaalannaa naanna'ee gubannee maal walii taana akkana jette maayyan talle.